halkan rabbii kana leave mukbul san comments subscribe goda nago si gode nago akkana rabu akkana kan harkiyo tadi pashani Amal kabarnya sih dunia kayak kita tadi. Subscribe ke kemarin betul kopi Yasin le kabarnya Ilman Isalama wajib nasi kabarnya dunia jerna Yasin gambar sini. Aaj mana saya surprise gue jadi surprise ini saya gue terle kemarin kan tahu tadi. Yasin yaro gawa kayak saya terikar di jam saya subscribe kemarin betul kopi. Ya muras kayak saya butuh jelas subscribe kau turun barang kasih. Kemarin bawa kau gale jerai cuda. Subscribe ini sama nas gale Fatimah mana surprise gue terjadi video le jel kabati perang kivi. Wan tuh pas dunia jerna. Amma mo mudeno segentan kena kisah jerna mudeno Yasin yaro ini subscribe kemarin betul kau osok ini dura jero ragaf jel kabu YouTube akami jalqabde tokko asirraa kaasa jalqabde yeroo jalqabdu maati guyyaa sangaa gammachuu keessa gartee waan hin dubbadhu walii walaalee daawwatu garuu hangaan dandee dubbadhe hanga gartee na afaan dhufte dubbadhe namni tokko gisee gammachuun baay'ate waan dubbatu hin beeku hayyee sa'ii bayanetti fufi mudate maal sadagame adaba baastee waan babbareedu fi amma mudatu osoo jechoota irra deebisee akkasitti nu ibsituu fi waan nama galaafate wantoota namoota galaafatu barbaadee raafatee loo kan jira taate asuma nu fitaa mee bakka takkatti osoo Yaasiin aseene ni eegalin dura isin hundu bakka takka salaamatu nu jedhaani assalaamu alaykum wa rahmatullahi Yaasiin madrakaas nu baay'ee affeerree jirra eegasi kee kamurraan gadwaan wajjin ture okay تمام جالك أبغى نسيجا فنو نمون نجافي كابدانيس جافة شو مرق كابدانيس تمام رابطو نمون نجافي كابدانيس روم فان جافة شو نديتني أنا كاسيجا فدو جالك أبغى يتوبي مال إيجالو سيكا كاسة إيش أشرا كاستيل تنوفتا أكمل إيجالو نديته جاف إيجال تومالين إيجالتي أما إيش غيرتا يرو يتوبي إيجالتو في سي يتوبين إيجالين دورا في إيجال يتوبي إيجالتي ماتي كان هند أرجعتين بودا جرها جرومان كان كمالي ها ولكن نمتين نما وجين كبدو أوكي جابسين سيني وشوكا إن جابسين أوكي يلا فصول قلت يوتيوبر يوتيوبر وشوكا تيكو دلقا كرقلي أسس كرقلي يوتيوبر تا فكني يوتيوبر تا نوني برا جالس هلا وود إذا بران جالنا شارمار كجات شارمار كيف إذا بران داود يروح يدو دراما ثاني لايكين كذا شيرين كذا مين كذا أكسوت إيجانا توري دابده جولة ثكوا جولة كفنة نمو بنت شانالا إيجانا هاي خانا موسان بيساني تقرر هذا الجنة هالكرر بيجانا ليف مقبول سان كومنتس سبسكرايب كذا نقول سيبادة نقول أكل ربو أكل ربو أكل ربو هاركيو تاني باشاني سبسكرايب تليجرام كرته سب تو سب أفا أنا إنجليزي فاسيتي أفا أروح غير ديفيد ديس كومنتس كذا تكاجرا وان فايدة إنكم نجدو هو بانسا كرته قد ديماس نجدو فايدة إنكم halkan takut subscribe di pas di bawah gua tuh. Garu gana mah kisi ya garu hinju. Wan bayi nama. Fake it. Fake ya cuda. Hindi amma sih gua deh siapa dia? Abo tatawan kan onu ngerti gana gada jirra male. Onu gada jirra ta. Abo tata. Nama kan mana tawan kan? Dole wajib lu butuh. Channel itu kau nama Shani Mo jauh lebih berarti. Nama Shan. Lebih berarti. Shana sampannya di sini, fakor di sini. So kucakan aku di sini di, isa kanan share ku sini ini terlalu bantai. Ganu main, dubin jiran. Sanu mau orang wal. Ani kaya. Udah bang kalau mau tuh ini umbusan nih, benar nih. Tapi kalau subscribe it, lah amman tanah wanita. Ega kerja subscribe iba sagar mau kana gute. Abo mah lu gudar tu gute mati. Jani namu manu kisi jima berarti godela sih nu kali. Abo andi kana gunta thai sini basu. Namu godela sih nu. Pakka. Polku kau. Ega na. Channel ini itu deh. Channel sana amma makan tu. Makan dong berbacis please. Berbacis tu. Mudah nama terbaik kau. Mudah Kemudian makan kek itu dulu kiam. Makan Oh iya. makan orang dulu. Di sama mi. Yoro ini asal kita gafi gafi terjadi saja. Jadi kena. Kasih
أنا يرون ده سعيد بيان كان دراما ده يوتيوبر أوروبا يمن كيسة إذا بران داول قال لي كينيان تراجع يوم وقت أول ده دراما ساني هم ما تلا لايكين كودا كومنتين كنا جواب أياتين itu mirkaada jechuudha. Isaanii kana akka tasaa jechuudha. Dadhabe kunoo viillaa ni beektanii viillaa amma keessa jiru san gartee viillaa san naguma rabbii keessa innee hoo yaa maree hoo daq yoo akkam yoo viidiyoon akkasii waan faayidaa hin qabu viidiyoon keenya yoo laalame nama dhibbata akka ture nama dhibbata sandaarana way laalanami aboo isu qusaa ha'i uummata kana akkatti laalamu laala takka ammoo namni nama guddate hojiin gartee waliin baxxanii dalagee guddata jeen dadhabe viillaas numa qaba numa way guddata dhiiruma bicha dhalaan takka hin jiru faayidaa hin qabu dadhabee bire yaadni kasaanii malee yin dalaguu dide akkasumas Sa'iid Bayaan ani mana baankiitiin naddamaa ture mana baankii anaa isaa jiru Sa'iid dhufee yaasota qabna jee nagaya fayyaan jee akkasitti pirogiraamaan barbaada hodhan jee an duraanuu hawwii qabaa ture isa bira deemudha akkasitti aboo zaakana akkasumaan dhaqee diraamaa isa wajjin dalagee dhufe gizeen an guyyaa sana akka tasaa haatii beekamu achi turte kamisarraa wal geenye akkasan yoo kamisichi hin geenye tabiraati haadha beekan deem jeetumaan an diraamaa san Sa'iid Bayaan wajjin fixee ani gizeen ani diraamaa eegalu na bilbilan aboo jarri jaartii isaanii na saa immoo jeetumaan akkasitti dhumarratti ifumati yaafu mure kalaas an diraamaa xumuree yeroo nan dhufu namu ni eegalu hulumarraa hangana hularraa sirraa kayee hangasii hotti namu hoomaalet eessa kutan gamma boo an jaartee sanii mitarraan booda hangam duraatu isin gayaati nageetti jaan kana wanni haati hanga ammaan tanaa dalayte yoo riyaala argatte naajaan wanni haati hanga ammaa dalayte qarshii takkana yaaboo isinumaa kan jedhu akkanuma jedhe ragoolan duraanii Sa'iid itti dhagaa diraamaa dalagee Sa'iid abshiir wallaahi waa takka rakkoon jirtu aana yuutuubaroonni Oromoo hedduu jira waa takka rakkoon jirtu naan jedhe akkasitti yaada qopheessinaan jedhe yaada viidiyoo 4 diraamaa qopheessinaan jedhe Sa'iid yaada dhumaa fi eegaliinsaaf dhumatti himnaan hiiftu guute yaada maashaallah hamilee inni akka nuufi giseen kana laalu numa an qoqqaa wala data kan uumamaa dhufu yaada viidiyoo san ni xumurre ediit goonee wanta xumurre irra keenya viidiyoo takkittiidhaaniin viidiyoon san amma viyuun isaa 100,000 saniiniin sabiskiraayibiin osoo 7 hin gahin sa'aatiin osoo 7 hin gahin sa'aa fi sabiskiraayibiin dhumtee maallaqa illee eegan takkittiidha achi as deebi'anii gurbaan eessa kutinaan jedha asiin jiraan jedhe kun namu koomantii kanneen sheer godhe leeshin sheer godhe hangam maaliin sheer godhe na hojjetti lafaan waani nan jiru na didanii mire akkamii godhe na didan amma ganaa sheer godhe ni sheer godhe dukkanuma keessa ta'a kaameeraa yoo agartan kaameeraa isaanii dukkana hin gartu irraa wooma kana ni jaa alhamdulillah arra asgee yeroo hedduu isaan ammallee eegaan ammataa kiyyarraa jadhee gama asgee booda isaanummaan billaa wal eegalan isaanummaan wal eegalan billaa kayya tokko subscribe kuma takka kana gootee maallaqaa eegaan maallaqa fuudhee guyyaa turaatiif mas wanni si gammachiisu maallaqa yeroo ni fuudheetii Zayitii fidu beekta Sa'iid maallaqa fuudheen jee maal fuutin jee yeroo ni fuudheen jee maa biroo namni guyyaa jalqabaatiif yaman keessaa yeroo fuudhe si nan jee gammachuun kiyya guyyaarraa guyyaarraa dabarfatu akkasitti alhamdulillahi inni illee gartee hedduu takka haa galatoomu waa hedduu na gargaaree Sa'iid Bayaan goota akka kanaaf
saniifuu isinis akka waa hedduu irraa baratan abdii qaba. Maali namni gartee dubbiin xiyyaata haja'u irraachama godha hara gabaabaa. Sama waduuga. Namni gartee waan takka gamtummaadhaan osoo gartee haasitummaa ati yoo haasitummaa qabaate isin dabartu abadan wallaahi isin dabartu. Garaa kan qulqulleessi waan dalagi nama wajjin. Haasitummaa maal si godhu? Sila arraan tana gaafa sana haasitummaa walii qabaachuu baannee tokko taanee oofne. Viillaa abbaa qabeenyaa wajjin kun hanga ammaan tana isin akkasana agartan. Sila tokkummaa qabaannee har'a gartee nuti hin tokkoof gartee har'a asuuti. Har'a garuu isaanii gartee waan haasitummaa walii godhaniif an garuu haasitummaa tan keessaa bahee nama hojii ta'uu yaala. Kophaan hin ta'in. Sayib bayaan gartee isiniif ibsee jira. Bakka gammachuu keessa waa'ee naasa'uu wallaalee mudannoolee adda addaa waan hedduu Sayidii beeka jechuudha. Garuu gammachuu keessa an gartee waan hin dubbadhu wallaalee. Galatooma. Askan sirraa gara. Hayyee asiin galatoomi isin jenna. Mudannoon isaa hedduu namatti tolti. Hedduu garaa nyaattillee. Hedduu garaa nyaatti. Sheer godhe innaan hin godhe ta'e? Hin godhu jedha. Mudannoon isaa tana qofaa miti irraa muuree hambisee ankuba qaba. Dhugaadha innis guutuu dubbachuun dirqamaa miti. Wanti inni sheer godhe innaan hin godhu jedheef sharriifis osoo ta'e waan jedheef qaba innis. Waan dabarsaniifi kanaafuu ati onnee godhattee sharrii garaa keessaa qulqulleessitee ijjiin alatti argitee waan garaan kee qulqulluu ta'eef daftee guddattee mee amma mucaan kun duuba eegaleen subscribe isaa dhiyoo matana kun torba jira gaaf kiyya 7,700 jiru amma kiyyaa oluu jira iyyuu afaan oromoo kiyyaa ol 7,500 qabdame kiyya afaan oromoo adaaman gana 7,10 iyyuu waggaa hedduu isa dura dalageefi miti namni kun waan qabu eetu uffatuun hin barbaachisu namni bor dhufee si caalaa futu cufee amma ganaa yookaan miidhagina seera maaltu yoo osoo isa eenu ka zeeroo takka jedhee banatutu nu caala kanaaf nuti bara xiqqaa jennee xiqqaa isoo osoo ta'in nama namummaa isaatti ilaalanii kabajuudha nama namummaa isaatti ilaalanii walitti wanta jechuudha yaasiin an hedduu natti tola nuti baroota as keessaa nama hedduu si jaalatu yaasiin gandummaan beeku sharrii takka hin qabu Nakka baara akkas garagaltaa reeffaa. Doraalaa yaala. Akkasi sharrii garaa keessaan qabu gandummaan qabu nama namaa wajjin dhaabbatu si garee wanti yoo uumame nama faayidaa ofii qofaaf si jala deemu osoo hin ta'in yoo waan takka sitti galtee yoo waan takka yeroo gammachuutii fi yeroo gaddaa keetillee nama fiigee naa wajjin dhaabbatu yaasi. Akkasi kun hundumaalee qulqullummaa isaati. Qulqullina isaati kan waan itti hin jijjiirame isin jedha qulqullinni kan keessi fayyada ammas si guddisa kana. Baroota as keessa jirtu baroota Oromoo caalaa duratti namni mallaqa guddina baay'ina osoo hin ta'in namni yiiroo fudhatee namni gaafsan baajii torbaa fi ta'anii sabtuu sab godhaa turan. Subscribe naaf godhi godhaa jedhaa turan sun ka'ee torbee takkiitti keessatti sheer naa godhi kan tamoo jedhee yoo qulqulluu taate rabbi si kaasa. Akkas amma deemaan isa carraatii kenna. Akkasii kanaafuu wanti fudhadhee carraa abdii kenna. Isinillee namoonni isarraa wanti mudannoo kan inni haa dubbatu godheef barnoota isin haa ta'u namoonni warra haaraa jalqabdanis warra viidiyoo illee argitanii ganaa jalqabuu deemtanillee sharrii fi isdiin waan akka namaaf hin gootu garaa qulqulluu ka'eetiin yoo garaa qulqulluu wal jaalatee wanni jedhee bakka guddaa ga'uu hin danda'a. Ganaa kanaa ol itti fufa jechuudha. Amma sabiskiraabii qofa ilaalina of duraaf akkuma itti fayyadamu. YouTube jechuun YouTuber jechuun dalagaa bareedaadha. YouTube jechuun dalagaa bareedaa nama itti beekee itti fayyadameef nama miiliyoonara miti biiliyoonara ta'uu danda'u nama seeraan itti fayyadamee dalageef. Namallee waliin wal barateet namallee barnoota fudhataa barnootas walii kennaa. Innis nama barsiisaa namaaf fayyada. Asumaan tasa diraamaa fi piraankii waan eegalee tumaan osuma waan ni jajjaru waan akka dawaa homaa malee dalaguu eegalee namni lakkoofsa isaan gaafa inni jiru Ameerikaa fi Awurooppaa fa'aa fi biyya Arabaa adda addaati iyyuu bilbilanii gaafatanii asiin jechuudha. Maaliif? Nama hedduudha gaafatanii lakkoofsaatu gaafatanii dawaa inni YouTube irra barsiisu maali kun amma namoonni itti fayyadamanitti waan inni nu dalagadhaati dhugaan hin jechuun dhiinee fayyina jedhama. Argitee? Kanaaf nama tuffatu hin barbaachisu gaafsan gaafa asiin dhufee nu wajjin makamee dalaguu eegalee yoo ati isaa wajjin dalaguu miti birrii takka argatte maali jedhanii sodaachisaa turani garuu waa miti jarris guruppiin dalaguu waan bareeda ta'eef nama ofirraa fageessuu sanii balleessa akkasii antu fudhadhee jira abdii kennaaf
waan silaa jedhu barbaadu jettee Fitee sirraa fuudhaadhe. Jira kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni hedduun yaasirraa waa hedduu barachuu nu danda'a. Jalqabarra galmeeffadatti hin fe'an akkuma jedhan san jechaadha. Warroonni iddoo kana jirtan waa takkatti isin gaamaan akka nama yuutubara keessan yuutubara Oromoo tokkotti yaasirraa waa hedduu baratanii gaafa jalqabaaf inni nu ibsa jira gaafa jalqaba bismillah jedhanii akkaataa itti eegale gufuu isa mudataa turellee argitanii jirtanii ilaalchi ijoolleen jalqaba gaafa bismillah jedhanii waliin dalaganii ilaalchi isaan qaban sun yaasuu awwaaluudhaaf boolla qotameefii ture jechaadha. Boolla san keessaa ilaalchi sabaatiin keessaa uffaadeera jechaadha. Kana jechuun namni yeroo anam fakkeenyaa yoo of jala laalee cadhisee ka deemu ta'e waa'ee bu'uun kiyya nool haa turullee meedaan qulqullullee yoo ta'e yoo cadhisee akkana deemu ta'e waa'ee bu'uun kiyya nool qilee badee yookaan caccabaa yookaan waa ta'e jecha garuu nan geessu yoo ammoo ol jettee deemte fagoo argita daandii kanallee qilee sii dura jirullee argitee irraa dabuu dandeessa jecha. Kanaaf akka yaasuu kana laaltanii namoota gandaan maali isin yaani ni jirtanii waan akkasii isinii jedhan abbaa fi obboleessa keessanillee yoo ta'e bakka hin kenninaa maaliif isin balleessan dhumatti namoonni wal bira ta'anii yoo waa'ee noon fakkeenyaaf Oromoodha. Oromoo bira tarree akka Afrikaatti nama namummaa isaatiin kabajuu danda'u qabachuu keessanii Oromoo ammaa qaba kan keetii miree akkasicha yoo namni tokko si bira taa'ee kun godina kana ta'e namni sun obboleessa keellee taanaan diina kan keeti akkasi beeku qabdanii waan namoota waan akkanaa jedhan yaani namoota yeroo hojii hojjechuudhaaf kun Oromummaa namummaa keessa jabeessinee walii dhufuu qabna jecha waa hundaa ol gaafa nu akkasitti fageessinee ilaalle bakka feene geenna jecha amma keessattuu warroonni yuutubarootaa wanni beekuu nu qabnu nu hanqina guddaa ni qabna ijoolleen yuutubarootaa hanqina guddaa ni qabna ni beekna hordoftoonni illee ni beekatu garuu akka yuutubaroota yamaniitti yuutubaroota Oromoo biyyoota addunyaa kanarra jiranii dadhabbina guddaa illee qaban cimina guddaa qabna jechaadha. Kanaan mi'a miilee ofii kenna. Cimina keenya dadhabbina keenya nuti ofii beekame cimina keenya immoo cimina keenya nullee of beekna namni biraallee nu beeka. Kanaafuu ciminni keenya namoota bakka ilaalchi isaanii akka firee xaafii ta'e tokko malee ilaalchi gandummaa hin jiru as keessatti. Baay'ee hin jiru namoota tokko yoo taate malee. Gurbaa tokko jira Daahir Ziizoo jedhanii yoo qabeettanii gurbaan godina asitti dhalate osoo waa dubbattu akka isaa taate mana isaa haa taatu bakka feetaa haa taatu osoo waa dubbattu yoo bar Harargee yoo ta'e mana isaatii baata shawaati jennaan mana isaatii baata akka Oromootitti yoo dubbatte malee akka godinaatti waan takka jettee obboleessa isaallee taanaan itti teessisu namuu gaafa mucaan sun mana wayii iddoo kana yoo ni jiraate waa'ee asii akka asiitti haasa'uu hin dandeessu. Waa'ee Harargee akka Harargeetti haasa'uu hin dandeessu. Akka Oromootitti haasofta malee waliin qabdee jecha. Akkana waan ta'eef namoonni sakaaluuf deeman hedduu jiran. Namoonni nama sakaaluuf deeman gandumaa kanaan sakaalan. Kun ebaluun kun Harargeedha, ebaluun kun Arsiidha, ebaluun kun Baalee, ebaluun kun Shawaadha, ebaluun kun Sambira taree, ebaluun kun Musliima, ebaluun kun Kiristaanaa. Namni tokko Oromoon Arsii qofaa miti. Oromoon Musliima qofaa miti Kiristaana illee qabdee kan hammachuu danda'u qaba. Namni gaafa garaagarummaa hagana ga'u hammachuu danda'e nama guddaa. Kana haasaa isinitti guddisee jira yeroo hundaa tokkummaan keenya baratamuu qaba. Yaasinoo irraa waa hedduu baranna isiniin jedha galatooma affaadhaan.